Ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoonni warroonni wabii miidiyaa akkam jirtan akkam sa'aatii kana keessaan yoo yaasiniin jennee jirra. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenya jirra jirtu nagaa keessanii isin jechuu barbaannaa. Baay'ee namatti tola. Guyyaa har'aa ammoo haala adda ta'e warroonni uffata aadaa biyyoota garaagaraa keessatti barbaadan heeloo nuun jedha. Hundi keessanis immoo bakka jirtanitti isiniif hinnaa, keessumaayyuu warroonni Dubaay Imaaraatii keessatti argamtan bakka jirtanitti isinii qopheessanii uffata aadaa kutaalee barbaadanii uffata haala diizaayinii isin barbaadaniin qopheessinee jirra. Hundi keessanis immoo heeloo nuun jettanii bakka jirtanitti isinii qaqqabsiisuu hin dandeenya. Kabajamtootaa fi jaalatamtoonni warroonni wabii miidiyaa hundi keessan immoo sabiskiraayib sheerii gootanii nu bukkee dhaabbadha. Aadaa keenya guddisnu waliin bakka barbaanne haa geenyu isiniin jedha. Hundi keessan sabiskiraabii olii gochuun dagatinaa. Yeroo hundaa uffattoota garaagaraa warroonni dhiiraas dubaroonnis jirra isiniin jennaa. Bakka iddoo jirtanitti jaalalli tokkummaan isiniif haa baay'atu. Galatooma horaa bulaa deebanaa.